barannu hafuuraan ol ka'uu kan jedhudha. Mee harka nama simbiraa qaba. Hafuuraan ol ka'i jedhame. Hafuuraan dabaluu jedhash. Dabalaa jira bala hafuura Waaqayyoon dabaluu jedha. Macaafa Isaayyaas raajii boqonnaa 40 lakkoofsa 29 ilaa akkana jedha 29. Inni warra dadhabaniif humna kenna, warra aangoo hin qabneefis jabina kenna. Ijoollonni hin dadhabu, hin muduku, dargaggoonni gufatanii gufu. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffama. Akka joobiraa baalleedhaan ol ka'u, hin fiigu garuu hin dadhaban, hin adeemu garuu hin mudukanidha. Abeet. Harka nama cina kee jiru naa qabiite akkas jedhi. Hafuuraan ol kaata maqaa Yesuusiin jedhaa nama simbira jiru. Maal jechuudha beektu kun? Ilaa ijoollonni dadhabu, dargaggoonni gufatanii kufu. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatanidha Isaayyaas. Humni isaanii akka joobiraa haaraa'e. Maani joobirri? Joobirri nagaama. Joobirri waggaa taa'ee yeroo dulloomu tabbatti ba'ee cakkatti ba'ee dhaqee huruusaa kana caccabsee kochoosaa kana ofirraa caccabsee daakuu dha'ee waggaa 70 ol jiraata. Maaltu joobirri? Macaafni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu maal godhee kaa'ee akka joobiraa'edha. Joobirri kochoon qabu taanaan ni socho'u. Lukkuu dhumti mana keessaniyyuu kochoon qabdu taanaan amma waa yeroo kochoon isaanii cabu ilaa akkanatti deemu namni kochoon isaa cabe. Kanaaf ol ka'uun ni jedhu kun hafuuraan ka'uudha. Namoonni si'a tokko ikoonomiidhaan baay'ee ka'u garuu hafuuraan hin jiran. Har'a Waaqayyo akkasiin jedhaa jira. Hafuuraan ol ka'i mul'atu siin jedha. Gaafa hafuuraan ol kaatanii mul'attanu yookaan gaafa hafuurri Waaqayyoo isinirra dhufee hafuuraan guddattanu ciqiin nattan nama wajjin. Dubbiin hin jiru waldaa keessa. Dubbiin gaafa waldaa keessatti dhalatu hafuura gaddu'e. Waldaan tokko irra buula'u ciqiin maaltu hin jiru hafuuratu hin jiru. Hafuurri sirreessaadha. Hafuurri jijjiiraadha. Hafuurri haaressaadha. Amiina jennu. Mee harka kee ol fudhadhu akkas jedhi. Hafuura Waaqayyoon nan dabala jedhime. Olan kaa jedhi shi guddisi. Humni isaanii maal ta'a? Hin haareffama. Akka joobiraas maal ta'u? Baalleedhaan maal ta'u? Joobirri ko baallee jalqabaa amma lukkuu qabdu mi'oona. Lukkuun ilaa jalqaba gaafame batattisu yookaan qooxitti yaa'u. Ilaa akka jedha. Ol ka'a dura. Utuun barreessin ol ka'a. Hin dhaga'amaa? Xiyyaarri gaa isin ilaaltan boolee irrattanii gaafa ka'u dura fiiga. Gaafa akka nadaajii isaa guuttatee warri makanaksi ilaalanii waan hundumaa natsaadha deemuu danda'an achi tiraafikiin iddoo sanatti magganaanyee jiru ka'uu dandeessaa deemuu dandeessa jedhu dura bilic godhaa hin ka'a hin fiiga takka erga fiigee booda yeroo ka'uun beekama takkaatti shatatatatedha. Lammaffaa asuma ol shatataa jedha. Sadaffaatti samaa keessa balleessa. Sana booda karaa qabatee waan ta'eef akka barbaadetti deemuu danda'a. Garuu gidduu sanatti garuu rakkoo baay'eetu uumamuu danda'a. Waaqayyo akkasiin jedhaa jira. Mul'ata xinnoo, ayyaana xinnoo, hafuura xinnoo sirraan kaasa, ayyaana dabaluu dibata dabaluun ol kaataa'e. Inni nama sitti dubbadhu kun garuu hafuuraan ka'uun jedhe. Birrii hojjettee argattaa salphaadha. Hafuuraan sooromnaan salphaadha. Duraan dursa mootummaa Waaqayyootti yaada keessa hidhaa malee inni lafaa salphaadhaa dhiyeessu. Harka keessa qabadhu harkaa qaba. Har'a hafuura si kaasu tokko sirra dhufa. Ameen. Mekkee hafuurri Waaqayyoo olla kaasa jedhame. Nan dabala hafuura Waaqayyoon jedha dafaati. Maaliif barbaachise hafuura Waaqayyootiin ka'uun beektu? Yeedhaa guddisaa. Akka salphaatti seexannis immoo. Maal yoo taate? Yoo hafuuraan Waaqayyoon guutamte. Salphaatti seexanni miila si jala kaa'ee si hin kuffisu. Maal si keessa? Hafuura. Meenaa dubbisi mul'ata 12 tokko hanga 8tti yoo dubbiste ni argita. Wanti guddaaf dinqisiisaan tokko Yohaannis dubbata kan ishi Waaqa keessatti argameedhaan dubartiin biiftuu uffatte ji'a miila jala kaa'atte gonfoo urjootaa 12 mataa ishee irraa qabdu hin mul'atte. Isheen ulfa turte.
ciniinsuun inni iyyite. da'umsattis Dhiphattee inni iyyite. dhiphattee maal taate da'umsatti hin iyyite waldaa kiristaanaa rayyuudhaaf. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos Waaqa keessatti argame. Waaqa keessatti argame. Inni immoo bineensicha akka jawwee guddaa. Inni immoo bineensicha jawwee akka guddaa sana nama dubbachaa oole. Diimaa biluu mataa torba. Mataa torba qaba. Gaanfa kudhan qaba. Mataan isaas torba. Wanta akka torbaa tokko qabu ture. Eegeen isaa urjoota Waaqaa keessa jiran. Harka sadii keessa harka tokko haxaa'e. Lafatti gad urgufe. Bineensichi akka jawwee sun. Yeroo dubartittiin deessu. Mucaa ishee sana duraa in dhaabbate. Harka keessa ol kaasaa. Maqaama gooftaa Yesuus ol fudhadhaa harka keessa. Hafuura qulqulluudhaan yoo guutamte si dura kan dhaabbatu bineensi harraa kee miila kee jalatti hin baqaa. Jedhe. Gaafa hafuuraan ol kaatu harka kee ol kaafadhu mee ol baqaa. Gaafa hafuuraan ol kaatu dinni kee miila kee jalatti kimbil jedheera. Boofa isin baay'ee ilaaltan boofa baay'ee hamaadha. Boofi baay'ee nama sodaachifti. Boofi nama hedduutu kun. Hallaatti yookaan wamti qilleensarra barrisu yoo fuudhee asii ol baalleedhaan fuudhee sokkee sekeendii 10 turin du'a. Humnaan qabu qilleensarratti boofi. Boofi kana ajajamee biyyoo irraa kan galachuun. Samaayii kana irratti hafuura sabaafachuu hin danda'u. Harka keessan ol kaasaa. Waaqayyo akkasiin jedhe har'a. Siliqimsuuf kan dhufu irratti harki koo hafuurri koo ol sii ka'eera. Akka jedha harki Waaqayyo ol laa ka'eera jedhi dafee ariiti. Guddisi tokko lama sadii. Hafuuraan ol ka'uun dura balali'uun hin danda'amu. Dura hafuuraan ol kaataa isa booda balaliita. Meekka jedha hafuuraan an ka'a. Nan balali'a jedha. Harraa kaaseedha. Hafuurri Waaqayyo humnaan narra dhufa. Nan balali'a jedhi guddisi. Macaafa kutatti kana baay'een jaalladha. Faarsaa 103 lakkoofsa akka jedhu. Inni jireenya keenya waan gaariidhaan quubsa. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsaa. Waan maaliin? Sinaa dubbi sirriyaa? Inni jireenya kee isheema kanan barbaade. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsaa. Bakka isheema kanan barbaade. Mee wal qabaa walitti maa? Inni jireenya keedhaan nama sin barjuru. Maanni jireenya kee hojjettee baatee galtee teessee kaatee Waaqayyo maal godha jireenya kee waan gaariidhaan quubsa. Amiin jedhi. Dhukkubaan si quubsa miti. Dubbiin si quubsa miti. Jecha namaa si quubsa miti. Waan gaariidhaan maal godha si quubsaadha. Maaliin? Waan gaarii wal qabaa walitti baa harraa kaasee Waaqayyo waan gaariidhaan si quubsa jedhaa nama sin barjuru. Maaliin nu quubsa? Maaliin waan gaariin sun dubbii jireenya. Kotumeerra biddeen baay'ee nyaannaa jettanii wal quubsinaa jettanii baatu. Ani immoo har'a dubbii Waaqayyo akkasiin jedhe waan gaariidhaan nan si quubsa. Waan gaarii keessa dhukkubni hin jiru. Waan gaarii keessa hamaan hin jiru. Waan gaarii keessa kisaaraan hin jiru. Waan harki Waaqayyoo keessa jiru mudaan qabu yaa ijoollee. Waan harki seexanaa keessa jiru garuu buddeeni wajjin mukaan afaan si ka'a. Harka keessa qabadhu waan gaariidhaan nan si quubsa. Mee wal qabaati harka wal qabaati dhugaadha waan gaariidhaan si quubsa Waaqayyoodha. Ol ka'iinsa hafuuraa kun immoo akkamitti dhufa? Ol ka'iinsi hafuuraa yookaan dheebuun hafuuraa kun akkamitti dhufa? Warra hin beekneef tokko yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan guutamu. Mul'ata 1:10 jedhame hafuura qulqulluudhaan guutamu jedha. Akkamitti dhufa beektu dheebuunsaa? Yeroo hundumaa dheebuu hafuura qulqulluu qabaachuu. Dheebot bishaan dheebotu yaam dheebot akkuma biddeen beeloo hin beeloftu maal hafuura qulqulluu beelofta bakka yoo mana irra bu'aa yoo mana akkas mul'ata 1:10
eebochuu. Ila dhaggeeffadhaa guyyaan isaa guyyaa gooftaan jedhamee beekametti. Ana hafuura maal ta'e? Guutamee. Booddee kootiin. Sagalee guddaa. Sagalee guddaa. Sagalee malakataa. Sagalee malakataa. Fakkaatu tokkoon dhaga'e. Harka keessa ol kaasaame. Maaloo mee saba koo ol fuudha harka keessa waa tokkoon isiniidha amma akka nama beekuuti. Har'a kaasee hafuura qulqulluun guutamii ba'i. Guutamii ba'iidhaan jira. Guddisiyee jedhin. Hafuura qulqulluudhaan guutame yoos sagalee malakataa yoos sagalee fiingee yoos sagalee nama sodaachisu yoos sodaa Waaqayyootti galta har'aa kaasee hafuurri qulqulluun si haa guutu. Hafuurri qulqulluun si keessa hin jiru ta'e yoo nama ajjeefte iyyuu jannataatti dhaabatta. Nama ajjeese korma eebbaa kooti. Garuu gaafa cubbuu gootu maal si godhaa? Atarra yakka guddaa yakkite dhiifama gaafadhu Waaqayyoon jedha. Boo'ii dhiifama. Hafuura qulqulluu qabdu hundi keessan. Isin mana qulqullummaa Waaqayyootiidha. Baraka kwaaraatti hafuurri qulqulluun dura baraka kumoobaatti lubarra ture. Luba qofaatu namaaf Waaqa walitti araarsa dhaabatee horii qalee gugee qalee maal godhee dibicha qalee xobbaallaa qalee walitti araarsa. Inni ta'uu dinnaan keenyan dukkanaa kana Yesuus tarsaasee namaaf mana qulqullummaa mana qulqullittiisa jedhamee gargar qoqqoodamu sana beektu lafa turtan sana mana qulqullummaa isa jedhu sana lamaan isaa walitti cagadeetu annaabaa ijoollee koodhe Yesuus walitti dabarraa jedhe wal arginaa jedhe anaaf isin gidduutti magarrajaan dukkanaa sun citeera jedhe Yesuus. Walqabaame dadhabinaati rasa siinedha waan si barbaachisuudha birriirra hafuura qulqulluudha jedha hafuurri qulqulluun jedha har'aa kaasee hafuurri qulqulluun sirra bu'aa ol ka'insi kee hin dabala jireenyi kee hin jijjiiramaa jedhe. Iskeel sadii kudha lama munaa baasime akka dura jaarsolee 70 gidduutti jaarsolee 70 gidduudhaan hafuudhee hafuurri qulqulluun buutee iddoo kan biraa dhaqee na buusee iskeel minaa dubbisi maaloo jaarsi nama 72 gidduudhaan akka nama cuucii maan hallaattiin cuucii butattu fuudhee hafuurri qulqulluun fuudhee ammame utuma sinatteessanii asiisin fuudhee hin jettanii boolee keessin buusoon hafuurri qulqulluun beektu sin hafuurri qulqulluutti namannee. Filiphos utuu haasa'aa utuu namicha Itoophiyaa sana wajjin haasa'u hafuurri qulqulluun namichaa fi namicha Itoophiyaa sanaa fi Filiphoosiin gargar fuudhee utuma namichi ilaalu Filiphoosiin fuudhee iddoo kan biraa qeebutee buuseedha. Maaltu? Hafuura. Xiyyaara wayiiti. Hafuura. Maal xiyyaara ektiraatti deengada fuudhee akkas godhe. Amma tokkumti nu keessaa butuuf godhee fuudhee haqee mojoo yoo nu buusee deebi'e maal beennam? Maaltu? Hafuura qulqulluu. Amma jechuudha. Na dubbisee iskeel sadii. Hafuurris olla fuudhee ani sagalee guddaa socho'u tokko ana booddeedhaan ulfina Waaqayyoo iddoo buufataa isaatti hajajamu jedhu nan dhaga'e. Iskeel 8:3 mootti dabali. 8:3 hafuurri kun inni wanta harka fakkaatu tokko as baasee itti rifeensa mataa kootii qabe. Hafuurris Waaqaaf lafa gidduutti olla fuudhe. Mul'ata Waaqayyootiin gara Yerusaalemitti gara karaa isaa gara bitaatti gara galee jirus isa ittiin oobdii isaa gara ol lixaniitti iddoo fakkeenyi inni hinaaffaa kaasu dhaabatutti nageesse. Harka keessa ol kaasaa iddoo inni hinaaffaa kaasutti nageesse iskeel akka jedhe Waaqayyo har'a jedhame iddoo eebba keetta hafuurri qulqulluun har'a gototee si geessa. jedhame kaydaan nama simara jiru iddoo eebba keetta hafuurri qulqulluu har'a gototee si geessadhaaf fixeera dabaatu tokko lama sadii dabali jedhi Phaawulos warra Efesooniidhaaf baay'ee kan caafe wanta isinii kadhadhe wanta yeroo hundumaa isinitti moode hafuura qulqulluudha jedhe Efesoon 3:16 yeroo hundumaa hafuura qulqulluudhaan deddeebi'aa kanan isinitti mu yaa warra Efesoon yaa warra Turkiyaarraa
uffata gaarii qabdu manni ija qorichaaf ta'u qabdu wanti magaalaan kun magaalaa guddoodha garuu wanti Efesoon barbaachisu hafuura qulqulluu akka ta'e Phaawulos hadaraa isaaniif kaa'eera amiina jennu mee guddifne sadi kura jaayee dubbiseetti hin golaba aska keessa waa'ee namummaa keessanii immoo abbaan badhaadhummaa ulfina isaatiin karaa hafuura isaatiin humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Mee humna jedhame maal ta'u guutamuu mee jedha humnaan guutamuu jedhame ol fuudhaa garga keessan hafuurri humnaan si guutu sirraa haa dhufu jedhi mee guddisi tokko lama sadii hafuurri humnaan na guutu narraa haa dhufu jedhame tokko lama sadii dubbadhu hin jedhe dabalii wayi hin jedhe tokko lama sadii harreen guddisi gara guutamaatti nan dhufa abaarsa jalaa nan ba'a jedhe guddisi ililleef galata fiti